Zabana duriirraa osoo liibiin seenii zabana duriirraa. Waggaan kunneen waggaa caaluuf nooluu na fakkaate peejii kanaan osoo laayivii seenii. Har'a laayivii seenii jedha. Namni jira moo hin jiru? Namni seenaa haaraa moo natti mul'achuu dide moo namni hin jiru si? Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu akkam waltan nagaa keessanii? Komentii tokko qofa dubbisaa. Nikaa si godhachuu qaba. Nikaa qabdaa jedhi gaafadhu gurbaa jalqaba. Qoyaati. Eerfooniidhaan dubbadha. Eerfoonii. Qaanii. Dhaga'ama moo himame. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessaniyyuu. Tole. Si yaadee dhugaa dubbadha. Wallahi iyyuu baay'een si yaadee laayivii irraa badeera. Isinii dhaga'amaa mi? Isinii dhaga'amaa moo dhaga'amu? Tole. Maal jedhuun barbaade beektanii? Tarii wanta kananii dubbachuu deemaa jiru kan isin mufachiisu ta'uu danda'a. Komentii balleessuu barbaade komentii naa badaan jiru. Tarii wanti dubbadhu isinii ta'uu dhiisuu danda'a, isinii ta'uu danda'a. Sun dhibba kiyya akka mataa kiyya jechuudha. Dubbii isaa asiif achi deddeemu. Namni wayii gadi baheetiin namni guruupii wayii yookaan immoo namni lama sadii wayii jarri guruupii dudduubaan qabaachuu danda'anii dhabuus danda'anii wanti nuti beeknu hin jiru. Garuu namoonni jarri sun gadi bahanii waan akkasii amantaa musliimaa irratti waan hin taane dubbachuu isaanii nabii keenya sallallahu alaihi wasallam isaan arrabsuu isaaniitii fi hundi keenya muufannee irraa sagaleen jiru sagalee jechaa jirtan. Mufanni irraa namni baay'een keenya dubbachaa jirra. Haa ta'u malee sirriidha wanti hundinuu dallanuu qofa osoo hin taane garuu waan dallananiif bakkaan gaachuudha sii galeemi. Erga namni amantaa keenya tuqeera ta'e namni amantaa namaa tuqe immoo inni adabama waan ta'eefiyyuu duriyyuu akkaataa amantii musliimaatiin namni waa balleesse akkamitti adabamaa ture. Akkamitti gatiin isaa kennamaafii ture hundi keessanuu hin beektani warri amantii kana amantan jechuudha. Garuu nama sanadha nama amantii namaa xiqqeessu nama amantii namaa xiqqeessa san jechuudha. Nabiin keenya iyyuu sallallahu alaihi wasallam gaafa namni badii balleesse akkamiin adabaa turan akkam godhaa turan ganda tokko moo nama guutuu walitti qaban immoo amantii guutuudha moo nama waa balleesse akkamitti adabaa turan akkuma sanatti adabamaa jechuudha. Kanarraa immoo kanaaf inni nuti gizee namni ate arabanuun jen eeyyee jennee fudhannu maaliif
Gizee namni ati eebalu nuun jedhe eeyyee jennee kan nuti fudhannu maaliif dura Oromoon akkamitti gizee nuti arrafamaa turre isin gowwaadha isin maaloodha gizee jedhamu namni gizee namni jechuudha kabbadaa fi zallaqaa fi maalootti dhaqee maqaa isaa jijjiirratu sababii jiraachuu barbaaduu fi uummanni musliimaa Oromoo maqaa jijjiirratanii hin beekanu. Muhammad Abdallaa kun hunduu uumama maqaa isaanii bakkuma itti moggaafatan amantii isaanii moggaafatan malee gonkumaa irraa sodaatanii waan maqanii hin qabanu sodaatanii waan duddubbatti deebi'an hin qabanu jechuudha. Uummanni musliimaa Oromoo jagnas turani taarikii keessattis jechuudha seenaa keessattis jagna turani adda durummaadha kan lolaa tures isaanii kan Oromoo gadi dhaabuuf galgalaa ganama hojjetaa tures isaaniidha. Sigalee seenaa waan gurguddaa Oromoon musliimaa seenaa gurguddaa barreeffatee jira. Seenaa gurguddaa hojjetatee jira Oromoo keessatti. Oromoo tursiisuu fi Oromoo mataa ol qabachiisuu fi Oromoon hagayoonaa afaan isii akka dubbattuu fi alaabaa isii qabattee akka deemtuu fi gatii gurguddoo jedhamu kaffalanii jiran. Kana immoo taarikii seenaatu dubbata. Sigalee taarikii duuba qoyaa afaan kun sana dhufeeyyuu. Kanammoo seenaa Oromootu dubbata. Sigalee gaafa namni Oromummaa keessaa si baasuuf karaa amantii sitti dhufee ati Araba malee Oromoo miti siin jedhu ati ammoo seenaa kan kee seenaa ati musliima taate musliima Oromoo taate Oromummaa keessatti hojjette qabsoo itti goote sana hunda baasii agarsiisa. Kanarraa haa darbe garuu Oromummaa kana namni usirraa fuudhe niimaadha beektaa niimaa kan Rabbi sii kenneedha. Sigalee amantiin kanatti irratti dhalatteedha kanatti Rabbi irratti galateeffattuudha Oromummaan illee kan Rabbi keessatti si uumeedha beektaa kennaadha. Nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam gaafa bakka mana gaafa sanyii bakka keessa dhalatan gosa keessa dhalatin tijibbamanii jedhan gosa sana hin balaaleffanne sigalee hin balaaleffanne balaaleffataniitiin ofirraa gosa isaanii mulqaniiru seenaa keessan jira kun. Balaaleffatanii gaafa sabni isaanii jibbee jedhu sabni isaan keessa dhalatan gosti isaan keessa dhalatanu azaa isaan godhee haduwwii isaanitti ta'aa ture saba sana ofirraa hin mulqine ani gosa kana miti jedhanii gosa isaanii ofirraa hin mulqine infalmatan dhugaadhaan dhugaa karaa dhugaa itti agarsiisan ummata sana ni qajeelcha ka qajeeluu diireemmoo ittuma dhiisanii jechuudha sigalee. Karaa nagaatiin falmanii jechuudha. Rakkoon gurguddaan isaan mudataa ture keessa amantii isaanii keessatti rakkoo gurguddaa rakkoo baay'ee ani isin caalaa hin beeku anis taarikii dhagee beekta namni gurguddoo namni baratan namni qaraan namni waa'ee amantii sirrii gadi fageenyaan beekan baay'ee isaanii jiran akkamittiin dur sahaabonni Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akkamittiin akka rakkoo gurguddaa keessayyuu rakkoo amantiidhaan isaanitti dhufte hunda akkamitti akka furaa turan seenaa lafa isinii kaamee jira. Ani wallaaltu ani waan tokko hin beeku kan dubbisuu beeku isini kan ummata barsiisuu isini rakkoo gurguddaa akkamii isaan mudatte akka isaan itti hiikan sanatti isinillee warri beektonni dubbii kana nuuf hiika. Maaliif nuti wallaalaadha nuti ijoolleedha. Nuti gadi baanee walitti bahuu dandeenya afaan walitti darbuu dandeenya arraba garaagaraa kan namaan silaa jedhamu hin malin waliin jechuu dandeenya isinii galee kanaafiyyuu isintu beekaadha akkamitti akka furuu beektan isin beeka haga kana teessanii wal nu nyaachisinaa jechuudha namni immoo haqa kanatti haqa amantii musliimaatti achi darbe harka isaa argachuu qaba akkamitti adabamu akka qabu. Sheektonni achi liibiirra gadi baanee akka nuti walloluu fi akka nuti daangaa walitti dabarru godhaa jirtan isiniin jechuu hin danda'u. Jiraa jirru isin bira jiranii. Namichi gadi ba'eetiin dhukkuba nama keessatti gadi burgaafate sun jechuudha biyya sana keessa jiraata. Nan beeka haalaanii fi haalli seera biyya sanaa akka isin rakkisee jiru hin beekna. Garuu ammoo namni sun gatii afaansaa argachuu qabaa jechuudha maaliif akka namni walitti hin buune walitti hin dhufne jechuudha. Gizee immoo namni kayeetiin ati ebeluu miti siin jedhu yookaan ati ekelee miti siigalee ati amantii kanaa miti yookaan immoo ati arabadha achii dhufte gaafa jedhamu tole bakka ergee akkas jettanii ani Oromummaa koo hin fedhuga ani Oromummaa koo achi gataka fudhadhaa qilee seenaa ka
waliin hin jennu. Sababiin isaa namni tokko nuun kenne Oromummaa namarraa miti ka ergifanne sii galee rabbi sii kenne beek. Rabbuma isa sii uume isuma amantii kee kanas illee sii uume isumatu sii kenne. Ay namni sirkaa fuudhu hin jiru beekta. Namni ati itti kennitee irraa baqattus hin jiru. Namni ati itti kennitee deemtus hin jiru Oromummaa. Keeti ittiin dhalatte keessa dhalatte wanti ati gootu hin jiru sii galee. Amantii musliimaa irratti dhalanne. Oromummaa waliin dhalanne sii galee. Amantii musliimaa irratti akkuma dhalannetti rabbiin irratti nu ajjeesu sii galee karaadhuma kana irratti nu ajjeesu. Oromummaa ammoo nu waliin dhalate nu waliin duuf deema. Sababiin isaa utuma hin barbaadu jettee ofirraa gatuu barbaadayyo Oromummaa waan sirraa harcaatee badduu miti siin jechuu kooti maaliif dhiiga keeti si waliin dhalanne. Kanaafiyyuu yeroodhuma hunda yeroo namni sobeetiin yeroo namni walitti nu naquuf yeroo namni waan hamtuu marzii gaafa dhufee nu keessatti gadi naqu dhukkuba itti wal nyaannu gaafa fidee gannutti lakkisu marzii jechuudha. Nummoo akkamiin akka ofirraa deebisuu qabnu ilaallachuu qabna. Gizee namni muslimni aadaa Oromoo balleesse muslimni maal godhe beeki gaafa isaan gadi ba'aniitiin maaliif shamarree Oromoo ajjabatti maaliif akkana godhatti aadaa Oromoo gaafa nuun jedhan nu daraanuu isa sila ajjabachuu deemnee reefuu ajjabachuu eegalla sii galee isa sila mataa qullaa deemnu amma reefuu uffachuu eegalla sii galee xiiqiidha. Xiiqiin damma caalaan nurra mi'oofti sii galee kuni nuyin wal nyaachisuudha malee Oromoo walitti fiduudha malee dhuguma Oromummaa yaadan jettanii yaadanii meemee ilmaan Oromoo mina dhimaate. Namni Oromummaaf yaade namni tokkummaaf yaade namni bilisummaa barbaadu jechoota akkasiin ni fayyadameettanii yaadanii. Namni dhugumaan Oromoon akka wal taatuuf Oromoon akka gabrummaa keessaa baatu barbaadu yeroo kanatti waa'ee amantii gasinitti fida jettanii yaadanii. Jarri kun maal barbaadan? Isaan waa'ee akkasii dubbata kun maal barbaadan jettanii yaaddu meemee isin? Mee ilaala namittiin warri lammeen kun gadi ba'anii marzii ummata keessa gannaqan kun mee nama isaan hordofuu qabu mee dhaqa ilaala. Dheengadda reefuu nuti deemnee ilaalee jiraachuu isaaniitiif dhiisuu isaanii kana dura hin beekne jechuu. Sababiin isaa maaliif namni gaafa attention isaanii kennuu didee isaan dhaggeeffachuu didee isaan hordofuu didee karaa kanaan dhufanii akka nuti dhannee ilaalluuf akka nuti dhannee isaan hordofnuuf sii galee maqaa guddifachuuf beekte beekamuufi malee waan tokko nu gochuufi miti walitti nu naquuf walitti nu diruufi sii galee malee isaan Oromummaa dantaa isaan godheeti dhuguma waa'ee Oromummaa qaban maal kana dura warri amantii garaagaraa hordofan waa'ee Oromummaa bilisummaa keessa inuma jiraniimi. Qabsoo Oromoo keessatti meeqatu hirmaatee jiraami maal isaan waa jedhanii beekani. Kanaafiyyuu inni immoo akkamitti shamarri keenya nafsi nuti reefuu uffachuu eegala sii galee sila ofirraa gannee ofirraa qullaa deemniyyuu reefuu uffachuu eegala beekta. Reefuu itti deebina nuti reefuu jechuudha wayi uffannaan nuuf maal taatan isin kuni jechuudha. Seenaadhuma keessattuu beeki nuti maatii musliimaa keessa dhalanne Oromummaa beeki namni biraa dhufee namni amantii biraa hordofuu miti kan nu barsiise beeki. Achuma keessa barannee beeki maatuma keenyaan barannee beeki sii galee wayi Oromummaa waan namatu alaa dhufee nu barsiise nama amantii biraa hordofurraa deemnee Oromummaa baranne maal maatiidhuma keenyarraa fudhanneemi sanyii keenya gosa keenya isaanumarraa barreemi Oromoo ta'uu keenya isaanumarraa barreemi malee wayi nama biraa dhuftee haraba taate jarri kun nafsi ati Oromoo ta'uu ofitti beeknaani namni tokkoyyuu namaaf hin kennina gaafa jettan isin amma Oromoon qilee seentu ko Oromummaan qilee yoo Oromummaa kan koo maaloo dursaa miti yaa amantii kan kee irra dursa dhugaadha amantii kan kee falmachuun sirrii yaa Oromummaa garuu akkam goonaree waliin dhalannee eenyutti kennina deema ani ko na ajaa'ibama waan tokko dhiistee deemuu ni dandeessa nyaata hin barbaade nyaachuu dhiisuu ni dandeessa sii galee even wanta hundayyuu dhiisuu ni dandeessa garuu sanyii sana waliin dhalatte wanti ati gootu hin jiru beeki rabbi sii kenna niimaadha beeki kun waan rabbiin ittiin galateeffatamuudha malee kawaa jibbamuuf Oromummaa akka jibbaatti maaf lalan Oromummaa akka waan jibbiinsa ta'ee wayii jibbiinsa wayii nurra jira abbee baan barbaade Oromummaa umti kakasiin jedhu gasii dhiisee adeemu lafa kee maasii galchisiin ati irratti falmattee irratti
falmatteetiin gati abbootiin kan kee gatii irratti si kaffalanii irra jiraataa harta malee lafa Oromiyaa keessas malee namni wayii dhufee gatii si kaffalee miti si galee abbootii keetu si tursiise biyya Oromiyaa jedhamtu abbaa kan kee zarii manzarii kee kaateerraa dhufteetu si tursiise malee namni biraa wayii si tursiif namni immoo ati araba siin jala lafa keessa gadhiisee adeemu ka to'isitu deemuu deema gadhiisee adeemu ka abbaan barbaade gallakkisee adeemu abbaan ati Oromoo miti maal hojjedha nu dhiisee adeemu nu lafa keenyarra jira bakka keenyarra jira namsi bakka biraatii sin dhufne nu Oromoodha Oromoo keessa dhalanne kanaafiyyuu walitti fiffiinne afaan wal buudhiifneetiin dubbii kana goolaba utoo itti godhanii warri beekanuun jedhaan ani nama tokkorrallee beekee miti ani sheekotarra beekee miti sheekota keenya ni kabajna ni jaallanna ni ulfeeffanna garuu ammoo dubbii kana goolaba itti nuufa godhanuu jennaan maaliif namni dubbii kana gadi nutti fide adabamuu qaba gatii isaa argachuu qaba kun numoo ol baanee gizee hunda wacuuf yachuu ifneetiin goolamne namni kun gatii isaa argatee namni biraas irraa baratee akka amantii walii hin tuqnee fi ka walii akka walii kabajnuu fi daangaan itti nuufa godhamu jenna daangaa qabaachuu qaba wanti hundiyyuu kanarraa kanaaf immoo Oromummaa kee namni nurraa fudhatu sin jiru namni nuun kennine beekta tokko immoo Oromoo anaan koomentii wayii jala viidiyoo wayii waraabe beekta intini irratti TikTok irratti maal jedhama Oromummaa kan kee fudhadhu Oromummaa kan kee barbaadu fudhadhu dufaan asinii kenna akkamirraa sinirraa fudha ani ko namni baay'een suudii dheeraa sagateen maalidha waa sagateen naan jettu gurbaa fayyaamini maa kolfita waa isla kolfa jaaladha kan godhareen beeki Oromummaa kana Muktaar Sabaa Pilookisa gara ataka maqaan isaa musliimaadha eeklaa kana maqaa musliimaa baata nama ta'uu kee osoo argaa jiru asitti saree isa fakkaarsi galee nama ta'uu kee argaara nafsi aan akkas gudiidha eeg qaane blookii godhee dhufaan aywa lammata waliin argina si galee akkas እና ማል ጀራምቤ ኦሮሞማ ካንኬ ፉዲ ቅሌሲኒ ፉዱ ቅሌሲኒን ሴኒ ጀራም አይ ረቢ ሲከን ነምኒ ስራ ፍላት እንጅሩ ጀቹ ኮቴ ፈከኛ ኤየን ነምኒ ወይ በከ ወይ ጅቤ ጅጅራቹ ደንዳ sabni injijjiiramu beekta namni fedhe yoo Oromoo intaane ta'e namni fedhe hawwee argachuu hin danda'u sanyii kee irra dhalatte rabbi sii kenne ati feetee miti beekta fedhinnaa rabbiitiin saba kana keessatti dhalanne fedhinnaa rabbiitiin malee fedhii nama tokkoonuu miti fedhii abbaa keetiis miti haadha keetiis miti kan kees miti sii galee kun fedhinnaa rabbiitiin saba kana taate saba kana ta'uurraa immoo of mulquun hin danda'amu jechuudha kunumtiyyuu harama natti fakkaata akka keeyyatti saba tokko waakkachuun iyyuu jechuudha waan sirra jiru waan keessa dhalatte waakkachuun iyyuu saba kee waakkachuun iyyuu ani sirrii natti hin fakkaatu kanaafiyyuu warri ata namni maaliif bilbila garu na akkasisiin jedha namni gizee bilbilna irratti cufaara anillee baay'ee isinitti baay'ise koomentii keessan dubbisuu hin dandeenye koomentii nama tokko natti mul'ataa jiru amma Worra I don't know why natti mul'achaa hin jiru koomentiin keessanii dhiifama naa godha amma kana liivi dhiiseen ture har'aan hin dhufe rabbitti sin deebisin naan jedha rabbiidhaan liibii kanatti deebi'uullee hin barbaadu jedha liibii waraabuu hin barbaadu garuu haagasuma dubbachuu barbaade beektaa koomentii jalatti Oromummaan qilee aseentu Oromummaan qilee hin seenini nama naati Oromoodha ittiin booni ati musliima
Muslimummaa keetiin booni, Oromummaa keetiin booni. Amantii keessa namni sirkaan fudhatu hin jiru yoo ati namaan kennin. Yoo ati amantii keetiinis mataa kan kee ol qabadhu deemu waan tokko rakkoon hin jiru. Konfideensiin sitti haa dhaga'amu amantii kana qabaachuu keetiif, amantii jaalalaa kana qabaachuu keetiif sii galee waan tokkittii wanti itti wannoo taatu hin jiru ittiin booni sii galee Oromummaa keetiin ittiin booni. Lammaan isaaniiyyuu siif qaaliidha sii galee amantiin kee siif qaaliidha. Sabni kees gosti kee siif qaaliidha. Sanyii irraa dhufte siif qaaliidha. Gonkumaa kan namni sirraa fudhatu miti, kan namni sii kennu miti, uffata miti kan jijjiiramu sii galee sanyii irra dhalatte. Namni abbaa ofii morma utuu abbaa qabdu maqaa abbaa keetiitti waamamuu dhiistee maqaa nama birootiin waamamta. Duuba Oromummaan illee akkasuma sii galee Oromummaan akkasuma namni osoo abbaa qabu abbaa nama biraatiin waamamuun dhorgaadha. Abbaa nama biraatiin waamamu utuu abbaan kan kee jiru abbaa nama biraa hin waamamtu. Sii galee abbaa jijjiirachuun hin danda'amu. Seeraadha seera miti eeyyan akkasuma Oromummaan illee hin jijjiiramtu jechuudha. Utuu sanyii qabdu sanyii biraatiin waamamuu hin dandeessu. Sagaleen hin jiru. Bakka nagaatti naa bula kan kanarraa hafe sagaleen hin jiru taana. Fayyaa naa qabaadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.